Harka fuuni daawwattoota keenya akkam jirtu kun sagantaa ifa qalbiiti. Sagantaan ifa qalbii AMN Plus Motion Consultancy and Training PLC waliin ta'uudhaan torbanitti al tokko yeroo kana kan isin dhiyeessudha. Nu waliin egaa keessummaa taatanii too akka nu waliin turtan isin affeera. Sagantaa keenya jalqabneetiin jirra. Mata duree haaraa, mata duree bareedduu, mata duree hundi keessanuu itti yaaduu qabdaniini kan jalqabnu. Mata dureen keenya har'aa bara baruu jetti. Bara baruu maal akka ta'e sirriitti waliin mari'annaa sana dura garuu biree ni daawwattu. Hayyaa harka fuudhe akkam jirtu qalbiin teessan isin yaa'eftu jecha sagantaan keenya kaardhaa bara baruudha nu wajjin akka turtan isin affeerra garuu. Hayyee egaa galatoomii har'a mata duree teenya bara baruu jenneetiin dhufneetiin jirra. Bara baruu maal akka ta'e namni tokko bara akkamitti barachuu danda'a, bararraa maal barachuu danda'a kan jedhu kanan kaasna. Sana dura garuu bara jenneetiin innaa haasofnu maal jechuu keenya, maaliif bara jedhameeyyu jenneetoo mee haa gaafannu. Bara baruuni duraan dursine ka beekuu qabnu akkuma jette kana bara innaa jennu yeroo ka nuti dhaabuu hin dandeenye, ka deemu yeroo deemu, ka waa fidu, ka waa dabarsu jechuudha bara innaa jennu. Yeroodha. Yeroon tun garuu dhaabbattu. Ishiin amma namni tokko maal jedha? Iddoo yeroo itti dabarsinu hin qabnu jedha waan nama dinqisiisu. Yeroon hin dabartu nutu darba. Yeroon yookaan bara innaa jennu akkam hojjata jechuudha. Yeroon kun cal'iseetuma deema eessaa ka'eessa akka ga'uyyuu namni sirriitti qoratee bira ga'e waan jiru natti hin fakkaatu. Bara innaa jennu yeroodha, jaarraadha. Jaarraan tokko yookaan barri tokko maal ta'a? Wayiin deema jechuudha. Akkuma odoolirraa hin citin hin deemaa namni dhalataan guddataan dulloomaa ni du'aa. Ka dulloome ni darbaa haaraan ni dhufaa. Bara jechuun kanaadha. Barri hundiyyuu maal of keessaa qabdi yoo jenne carraaf qormaata of keessaa qabdi barri hundiyyuu. Nama jechuun garuu nama bara bare, nama bara baruu danda'u. Barri tuni maal isheen jedhee waa hubachuu, waa qalbeeffachuu, waa xiinxaluu. Sirriitti maal of keessaa qabdi? Barri kun garam deema? Maal qaba? Maal jibba? Maal jaalata? Maaliin naa dhufe? Maaliin natti dhufe? Jennee bara sirri gaffageessine yoo hin barin jiraachuu hin dandeettu. Yoo bara hin barin maal taata jechuudha? Cal'ifteetuma ifaajja malee walii galtee akka nama yoo muuziqaa taphatu argitee riitima keessaa bahee rakkatu bushaa'u hin bushoofta jechuudha. Bara san jibbuufis jaalachuufis baruu qabda bara. Bara qe'ee keetii barri bifa qaba sii galaame bifa qaba barri. Qe'ee keetii kaaftee qe'ee kiyyatti barri kun maal fide? Haala nuti qonnaan ittiin jiraannu maal fide barri kun? Siyaasa akkamii fide? Namoota akkamii fide? Jiruu akkamii fide? Teekinooloojii akkamii fide? Immoo waan barri fide kana keessa maaltu jira? Maaltu hin jirre? Bara kanaan nuti wal simachuu dandeenya? Barri maal narraa barbaada? Barri kun wanni barri barbaadu saniif an qophiidha. Yoo kun nuun galin ati kubbaadha. Kubbaa miilaa sitti taphatan jechuudha. Ati yookaan dirree taphaati. Hin taphattu ati sitti taphatan malee. Hin jiraattus barri siin galle jechuudha. Waan mormituyyuu beektu ati. Hin mormita cal'ifteetuma. Garuu yoo bara san hin barin yoo barri siin galin hin ifaajjaan argattu. Hin loltaan injifattu. Hin bootaa imimmaan kee namni ilaalu hin jiru. Maaliif? Barri siin galle. Barri garam akka garagalle. Fuulli baraa garam akka ta'e siin galle. Barri fedhiin baraa siin galle. Yoo kun siin galu ta'e ati sitti harka dhiqatan malee ati harka dhiqattee nyaattu.
harka si dhiqatan. Harka dhiqattee nyaachuuf, kaanis nyaachisuuf, nagaan jiraachuuf, jiruu kee eenyuyyuu harka itti lixee akka harka itti hin dhiqanne, jiruu kee akka hin busheessine, jireenya kee jiruu namaa akkasiif ta'u bara barutu sirraa eegama. Bara yoo barte barbaaddu jalaa gorta yoo jibbite. Inuma deema kaa barri dhaabatu. Maal jedhan? Baraaf furguuggee gad jedhanii jala lixanii. Sigale yoo jibbite jalaa gorta. Yoo jaalatte hin hammatta. Yoommoo jibbus dhiiftee jaalalas dhabde immoo suutuma hordofta suutuma. Odoo ittiin siqin odoo irraan fagaatin hordofta. Bara nama jechuun namni sammuun iftee fi akka nuti beektaa wanna nuti ifa qalbii jennuuf waannichi isaa bara. Ifa qalbii yoo siin ifin baran bartu ati. Baran bartu karaa barri deemu siin galle beektu ati. Karaa barri kun fedhu beektu ati siin galle. Inuma rakkatta. In rakkattas in rakkiftas. Kararraan gortu. Yoo namni barri bara baree sirriitti bara wajjin deemu ati gufuutti taata. Gufuudha iddoo dhatte hundatti. Maaliif barri garam akka garagalsi hin gallesi. Barri kun akkamitti akka hammattu, akkamitti akka jaalattu, akkamitti akka jibbitu, akkamitti akka ittiin fayyadamtu siin galle. Barri siin galle. Irra caalaa rakkoon immoo maali yoo jetti yoo baran barinati iddoo madhaatti hundayyuu ati dukkana uumta malee ifnanan uumtu. Dukkana uumta maaliif siin galle. Karaa silaa deemu malte siin galle. Barri maaliin fedhiin bara sanii beektaa amma fakkeenyaaf yoo lagni guddaan ho'i guutee hin caajette bar maal barbaadata malkaa. Karaa lagni sun itti bal'aa gowwaa taate yoo iddoo qal'oo doloolloo barbaadde iddoo sanitti lagni sun irree qaba. Si liqimsa. Darbee si dabarsa. Darbee si lixa. Yoo ati qaroo taate yoo sirriitti sii gale yoo laga san iddoo ittiin ceetu beekte sii gale lagni si nyaatu. Lagni si fudhatu. Akkasumatti kana yoo gara baraa jijjiirre bara yoo sii gale yoo barte iddoo bal'aa ittiin ceetu bara san keessa barbaadatta. Iddoo bal'aa iddoo siif taatu keessa barbaadatta. Cal'ifteetuma garanaaf garasi marqitu. Cal'ifteetuma sammuu keessa si yaa'u gadi lakkiftu uummata irratti. Uummatni sun akkamitti akka ce'u karaa malkaa qabutti agarsiifte jechuudha. Barri kuni bara akkanaati ijoollee. Abbootii koo barri kun bara akkanaati. Haadhoo koo barri kun bara akkanaati. Kunoo mee wal caqafna. Kunoo mee wal dhageenna. Mee gurra walitti haa kenninu. Mee afaan tokko haa taanu. Mee olaa caqafnu. Nama argite akkasitti bara baree bara barsiisu. Si barbaachisa jechuudha. Bara baree bara barsiisu. Ka karaa argee karaa agarsiisu. Bara akkasii keessa yoo baratti san sirriitti bartee barri si ugaan summii bara san keessa jiru uummata keetti mul'iftiin agarsiifta. Barri kuni damma akkana of keessaa qaba. Damma kana odoon iddamin malaan nyaadhaa. Malaan arraabbadhaa. Damma of keessaa qabdi. Iddoo dammaa san itti agarsiisuu qabda. Odoon iddamin akka bofaa odoon iddamin akka malaan iddoo dammaa san beekanii keessaa arraabbatan, keessaa dhadhamatan, keessaa nyaatan namni bara bare karaa agarsiisuu qabu, mul'isuu qaba. Namni bara bare immoo waan summii ta'e immoo olamanuunis as keessa jirti. Namni bara bare amanamuu qabu. Rakkoon irra caalaa guddaan maali? Tokko tokko baralleen barre, baralleen beeku, warra bara barelleen beeku, beekus hin amanu. Akkuma gowwaa moofaa ta'ee itti riiqata jechuudha. Itti cinqama jechuudha. Yoo bara barte uummata kee yoo waasii gale waan dammaaf waan summii ta'e gargar baaftee bara san malaan akka itti fayyadaman qarqaarus nurraa eeggama. Nama hundarraayyuu eeggama jechuudha. Innaammoo barri sun akka yeroo hamaa sitti ta'e sin dabarsine bara hamaa
bara cinqii situ dabarsuu qaba malee sin dabarsu yoo bara barte yookaan daqiiqaa muraasa keessatti si dabarsa odoon ifin dabarta odoon mul'atin gaaf tokko uummata keetiif odoon mul'atin dabarta yoo maal taate yoo baran barin. Duratti yoo dubbattu waa'ee summii kaastee turte summiin suniyyuu summii ta'uu ishii hubachiisuudhaaf summii ta'uu isaa immoo bartee summii sana immoo karaa qorichaatti jijjiiruudhaaf fakkeenyummaan baraa maal isheenii kan jettu sana hubachuu ilaaluu ga'umsa akkasii barbaadinatti fakkaata. Faayidaan baraa maal waan ta'eefi yaada jedhu si gaafachuu. Barri hundiyyuu waan sii fidu qaba. Waan siin dhufuuf qaba. Fakkeenyaaf amma barrummaan irra jirru kun bara akkamiiti? Kun sii galuu qaba jechuudha. Yoo siin galin maal keessa badda? Karaa milixxa. Yoo siin galin barri nuti keessa jiru fakkiidhaaf amma bara warra jabaati. Exactly. Warra jabaa, warra walitti gurmaa'e, bara warra barateeti, bara warra beekuuti. Barri kun humna horatanii kan sirriitti ejjechuu danda'an. Exactly. Kun sii galuu qaba. Bara teekinooloojiiti. Bara gowwummaatii miti barri kun. Bara qarooti barri kun. Bara sirriitti qaroon warri qara qabu, warri qaroo ta'e seeraan itti fayyadamu bara akkasiiti barri irra jiru. Bara kana keessatti akkamitti irree horadha? Eenyuun wajjin odoo hojjadhee irree horadha jettee itti yaaddee malaan karaa saaqattee balbala saaqattee akkuma ati kaafte san wanni summii ta'e gara uummata keetii akka hin seenne akka biyya keetii gara biyya keetii akka hin seenne summii san balbala itti cuftee waan mi'aa damma ta'e immoo balbala bantee fi itti jiraachuuf bara beekuu yookaan bara baruudha jechuudha. Akkuma duratti kaafne barri nuti irra jirru bara akka malee beektaan namni hundi mana mastaawotaa keessa jiraatu jechuudha. Wanni hundi ni mul'ata. Wanni ati dhossitu hin jiru. Akka beektaa qaamni kee hundiyyuu mul'ata. Iddoon ati jirtu mul'ata. Wanni ati hojjettu hin mul'ata. Teekinooloojiin haga danda'u ariitiin deemaa jira. Teekinooloojii kana odoo sin balleessin akka si misoomsu ittiin fayyadamuun wanni bara kanarraa eegamu sirriitti. Beekumsi hundi jiru yoo ati ittiin hin fayyadamin itti akka beektaa meeshaa si tolcha. Meeshaa taate akkuma konkolaataa namni konkolaachisu san abbaan bara bare si konkolaachisa gara barbaade. Gara barbaade si gara galchisa. Gara barbaadeen si dhaqa. Ati maaliidha? Akkuma meeshaa taata jechuudha. Meeshaa si tolchan. Konkolaataan amma garas nan oofin jechuun danda'u. Haga caccabutti gara barbaaddu oofta. Akkasitti ilmi namaa yoo baran barin akka haga caccabutti, haga badutti, haga lubbuun isaa baatutti akka gowwaa dirree keessa deema jechuudha. Ka konkolaachisu eenyu warra bara bare. Baraa fi warra bara bareetu konkolaachisa nama san. Namummaa dhabde jechuudha. Namummaa dhabdee nama hin taane, waan hin taane, waan homaafiyyuu hin tolle taatee karaa badda. Karaa baddee karaan baduun kee rakkoon qabu silaa. Barri kun bara bal'aa, bara dukkanni badee dukkanni itti ibsame karaa warra beekuuf, warra barateef. Bara akkasii waan ta'eefi kophaan baddu jechuudha. Maal taata? Uummata bal'aa qabattee badda. Baran beektu kaate. Barri siin galle. Karama ati deemtu san miidiyaan namni hundi harkaa qabamu. Sooshaal miidiyaas haa ta'u, ministiriin miidiyaa namni hundi harkaa qaba. Yoo baran barin karaan ati deemtu sun karaa uummata balleessu, karaa nama balleessu, karaa uummata lafarraa haqu ta'uu danda'a. Kanaaf karaa san uummata qabattee deemtaani uummata wajjin itti badda, uummata wajjin karaa ittiin milixxa. Warri bara bare garuu maal beeka? Akkamitti wayitti akka hirmaachuu danda'u wayitti uummata ofii keessatti akkamitti hirmaachuu akka danda'u galaafi. Uummata keessa seenee uummata hirmaachisee fakkeenyaaf amma ganna kana hojii baay'eetu hojjetamaa jiraame. Hojiin qonnaa jira. Facaasaan jira. Facaaftee beektaati qottee beektaa. Qottee facaaftee. Hundaa hojjetu. Dhugaa jabaadhaan tissitee. Tiksee jira.
qotee jira, haamee jira, aramee jira. Facaaftee jirta waan guddaadha. Argitee amma yoo bara barte maal tolchite jechuudha. Ni hirmaatta maal keessatti waan uummanni hojjetu. Uummata jechuun laga guddaa. Uummata dura dhaabbachuu hin dandeettu. Uummanni siin lixa. Uummata dura dhaabattee diduu hin dandeettu. Yoo barri sii ifee bara barte garuu uummata kee gara bareedaa qajeelchuu hin dandeetta. Garuu yeroo gabaabaaf uummatas dabsuu hin dandeetta. Maaliif barri kun bara teekinooloojiin adda addaa itti babal'ate waan ta'eef uummata kee keessatti hin hirmaattaa. Hoogganummaa addunyaa kanaa keessatti hirmaatta yoo bara barte. Barri kun yoo sii gale yoo sirriitti barri kun karaan isaa sii gale waan hundayyuu akkamitti ittiin fayyadamuu akka qabdu sii gala. Warra irree isaanii akkamitti irraa qoodaadha. Hagaan irree koo horadhutti. Calliftee toon fakkeenyaaf mucaan diqqaan ho'i dargaggeessa hagam wajjiin ol dhabee odoo ol tume bu'aan qabu. Maal gochuu qaba? Dargaggeessa san akkamitti akka ittiin fayyadamu. Inni irree hin qabu mucaan diqqaan sun. Dargaggeessi ho'i garuu ollaadhaa qaba ollaadhaa. Dargaggeessa san akkamitti malaan akka itti fayyadamuu qabu qaroomuu qaba jettu. Maal jedhu hin ergamaaf, waa fa'a tolchaaf, waa fa'a qoodaaf. Gaafa rakkoon dhufte haga ofii irree horatutti koottuu jedhaan namichi irree qabu sun immoo dafee dhufee qarqara. Maaliif? Bu'aa irraa argata kaa. Suutuma malaan warri irree qabu sun yeroo guutuu haga addunyaan sun jirtu irreen sun jiraachuu hin danda'u. Warri irree hin qabne guddachaa, warri irree qabu immoo dadhabaa deemuun waan seera addunyaa kanaati. Seera uumamaati. Maal jechuudha kun? Daa'imni ho'i innaa guddataa deemee dargaggoo ta'ee irree horatu. Dargaggoon isa rukutaa ture sun immoo dullooma. Gaafa san ati bara barte barri sii gale warra dur si rakkise san gaafa dulloomee irree ati horatte san maal tolchite jechuudha. Ni barsiifta. Bu'aa inni sirraa hammate bishaan inni sirraa horaabbate san gaafa irree horatte isa laayin sheer jedhu san irraa horaabbatta. Waan bu'aa kee yookaan immoo qooda kee sirriitti irraa fudhatta. Maaliif? Qooda kee dur inni sirraa fudhate. Akkasitti warri bara bare jiraata jechuudha. Kabiraa immoo ofii akka nama tokkootitti guddachuuf iyyuu namni tokko amma nuti waa'ee hogganootaa akkamitti qooda hogganumsa addunyaa kanaa irraa qoodamuu akka qaban, akkamitti qabeenya addunyaa kanaa malaan irraa qoodachuu akka qaban, akkamitti ummata ofii qindeessanii jabeessanii ummata ofii carraa uumanii fi akka carraa uumu tolchuu akkamitti akka danda'an sana gammaa kakaafne innaa bara barre. Inni biraa immoo namni tokko akka nama tokkootitti guddachuuf akka nama tokkootitti daldala keessa seenee bu'aa argachuuf bara baruu qabu. Bara beekuu qabu. Akka nama tokkootitti barachuuf karaa of qajeelchuuf seeraan sirnaan jiraachuuf bara baree karaa barri sun qajeelchuun karaa barri sun fedhuun malaan deemuu qaba jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma bishaan innaa daakan yoo bishaan suni akka malee si rakkise yookaan si dhiibe gara ati deemuun barbaanne bishaan innaa si dhiibe maal goota? Garuma bishaan sun deemta dura malaan daakaatuma. Yoo bishaan san didde bishaan si liqimsa. Humnaan si caala kaa bishaan sun gulufaa jira lagni guutee garama fedhii isaa deemaa gara qarqara yookaan cinaa bishaanii baata. Baras akkasuma yoo barri sun akka malee si darbe irraan fagaatu hin loltuun cinaa deemta biruma deemta. Gaaddidduma isaa san jalatti of misoomsitee of cimsitee of jiraachisa. Akka dhuunfaatittis bara baruun waan baay'ee namaa kenna. Maaliifi bara keessa akkuma duratti kaafne fedhiin kennas dhiibbaan nurratti uumamus bara keessa jira. Bara san keessa fedhiin kennu wanni nuti barbaadnu amma eessa jira? Bara keessa. Barri immoo fedhii san akka nuu kennu barri suni fedhii san keessatti maal wali ittiin maree nuu kennaa jira. Sii kennaan if hin liqimsitu. Fedhii qabdaa
fedhii ati san qabdu san waan mi'aawoyiitiin maranii sii kennan. Waan mi'aawoyii yoo cal'ifteetuma ati kennaa qofa jettiin salphatta. Kennaa qofaa miti. Addunyaa kanarratti cal'iseetuma waan mishaawii waan bareedaawii cal'iseetuma namni sii kennu addunyaa kanarra hin jiru. Keessumattuu haalli addunyaan tun amma ittiin deemaa jirtu gad fageessitee yoo qorte gad fageessitee yoo laaltu tolli hin jiru. Maaliif namummaan waan badee namummaan hin jiru amma. There's no free lunch. Hin jiru tolli hin jiru. Amma dhugaa dubbachuuf ani namni tokko fakkeenyaaf innaa ati konkolaataa bituuf kaate haa jennu. Konkolaataa miliyoona 5 gurguramu namni wayii dhufee miliyoona 1 fudhadhu naas hin jedhe rifachuu qabda diduu qabda. Maaliif waa of keessaa qaba jechuudha. Waa of keessa rakkoo of keessaa qaba. Yookaan immoo namni sun maaliif akkas waan miliyoona 5 miliyoona 1 maaf sii kenna. Waa'een gargaarsa biyya kanaallee sanuma. Maaliif nu gargaaran kana gaafachuu qabna. Yoo barri sii gale yoo bara barte miliyoona meeqa doolaara yuuroo meeqa sii kennaniimi maaf nu kennan. Califteetu fudhachuu hin qabdu. Maalonni naa kennaniif ofiittiin fayyadamanii dhugaa dubbachuuf sisaay yoo bara barte siif hin kennine ofii fudhatan. Ofii fudhatan. Waa ittiin bitataa jiru asumatti. Yoo barri barte yoo barri sii gale biyya ofiitiif hojjetan malee siif hin hojjetan. Maaf siif hojjetan? Akkuma fakkii amma qarshii baay'ee nu kennan tasgabboofne misoomne maaliyoonni isaan kanarraa argatan tasgabbiin kenna isaaniif bu'aa yoo qabaate baay'ee liqii sii kennan baay'ee maaliif tasgabbiin kee bu'aa qaba isaaniif wayiif tola yoommoo boorayinsi kee wayii isaan fayyada ta'e immoo siin kennan qarshii dhoorgatanii eenyuuf kennan warra si booressuuf kennan warra si booressuuf waan itti tole irratti hojjetan jechuudha. Eeyyan faayidaa waan ta'eef bu'aa waan bu'aa kennuuf waan toluuf maaliif hundiyyuu biyya ofiitiif hojjeta. Amma nuti biyyattii kana keessatti biyya keenya keessatti wanni hojjannu hundiyyuu ofiif hojjanna. Ofiif ifaajaa ka jira hogganoonni adda addaa ka ifaajaniif haguma fedhellee haa ta'u ofiif biyya ofiitiif lakki gaafa an ifaajuu qabaa ollaan kenna hundiyyuu akka bu'aa argatan jennee yoo nuti waa arganne ifaa arganne gaaddidduu isaanirra gaaddisfame sun yoo badeef nuti rakkoo hin qabnu. Garuu ka ifaajnu ofiifi. Ifaajee san keessatti ollaan ittiin fayyadamuu qaba. Ifaajee san keessatti addunyaan ittiin fayyadamuu qaba. Wanni ifaajee dura garuu ilmi namaa ofiif ifaaja. Yoo bara bartee sii galtee jennaan eenyuun wajjiin akka ol jaalachuu qabdu. Eenyuun wajjiin akka ol loluu qabdu. Eenyuun wajjiin waa akka daldaluu qabdu. Eenyuun wajjiin daldaluu akka hin qabne barri sii galuu qaba jechuudha. Yoo sun sii gale eenyuun wajjiin ati hojjatta. Fakkeenyaaf waan si dinqisiisu amma biyya Afrikaa kana keessatti ijoolleen Afrikaa baay'ee hogganoota biyya ofii wajjiin araaramanii wal simatanii wal hammatanii wal kadhatanii odoo jiraatanii bu'aan guddaadha. Garuu bara qooda bariniif irree odoo hin qabaatin waan irree qaban itti fakkaata. Odoo baranii bara kana keessatti wanni guddaan wal simachuudha, wal jaalachuudha, wal bira dhaabbachuudha. Eenyuun wajjiin waltumaa akka jirtu barachuudha. Eenyuun wajjiin ati yeroo kee balleessaa akka jirtu. Eenyuun wajjiin qarshii qabdu, yeroo qabdu, umrii qabdu hunda itti fixataa akka jirtu kun si galuu qaba. Bara baruu nama gaafata kun. Bara yoo barte yeroo irra caalaa diina akkan qabaanne hojjechuudha duraan dursitee. Diina akkan horanne, diina horachuu hin qabdu. Maaliif yoo diina horatte diinni suni haga ati hoggaa meeqa hoggaa 100 ka gar fuulduraa deemta hoggaa 100 duubatti deebisuu danda'a. Teknooloojiiwwan amma kompitiishinii keessa maayinni dorgommii keessa galaniitiin jiran nama akka balleessaniif kan qophaa'an malee kan nama tajaajilanii miti baay'een isaanii bara. Kan nama tajaajilan muraasa isaanii. So as keessatti maal si gaafachuu barbaadeni namatu ofiif bara ofii ijaarratamoo uumamatu bara namaa kenna kan jettu tana
namummaa kana wajji wal qabsiisee akkanatti himtuufan. Gaafii gaariidha. Gaafii baay'ee bareedaadha. Ilmi namaa akka uumama biraatii miti. Uumama jijjiiruuf tattaaffata haga jiru. Akka simbirree balali'uu fedhii qaba. Akka bishaanii lola'uu fedhii qaba. Akka qilleensaa ta'uu fedhii qaba. Akka aduu nama gubuu nama ho'isuu fedhii qaba. Uumama kana garuu haalli nuti ittiin jijjiirru akka namummaatitti haalli nuti uumama kana ittiin jijjiirru karaa ilma namaatitti tolu yoon ta'in ka injifatu dhumarratti uumamuma ka injifatu. Ilmi namaa waan baay'ee jijjiiree jira. Waan baay'ee hojjetee jira. Garuu waan hojjetu kalaqa hojjetu kan hunda keessatti waan isa balleessu immoo baay'ee sirriitti hojjetee jira. Uumama kana jijjiiruuf ifaajee jira. Gara toltuun yoo jijjiire uumamni kunis rakkoon qabu in qarqaara jechuudha. Eessumaayyuu fiddeetii miti teekinooloojii kan hunda ka ijaarte uumamuma kana keessaa fudhatte. Eessaayyuu hin finne ati. Kennaadhuma addunyaa kanarra jirtu misumalitti qabu. Isa kana sirriitti ilaaltee uumama kana akka hin madeessine, akka hin dhukkubsine, akka hin rifachiifne saniin yoo hin hojjetin meeshaan waraanaayyuu ka baay'ee ammayyaa kun wanni hojjetameef garuu bineensota adda addaa bofa ka ilmi namaa akka malee jibbu summii qaba ka jedhu bofniyyuu qorsa irraa uumaniimi isaan ajjeesuuf odoo hin ta'in ilma namaa ajjeesuuf. Waan kanarratti barri hin baramne barri uumama ilma namaa ka amma jiru kanaaf barri hin galleef jechuudha. Rakkoo haaraa yeroo hundayyuu uumamu kana teekinooloojiin jijjiirree wal qarqaaraa jiruu maal fakkaatu asirratti jiraachuu odoo qabnu waan itti waliin balleessinu fa'a sirriitti kalaqnee jirra jechuudha. Sirriitti halkan guyyaa hirriba dhabnee wanni nuti yaadaa bullu maal yoo jette haala kamiin tokko tokko akka ittiin balleessu san yaadaa bulla. Asumarratti maal si gaafachuu barbaaden seeti? Fakkeenyaaf waraanni addunyaa tokkoffaan adeemsifamee jira, lammaffaan adeemsifamee jira. Miidhaan inni geessises bal'aa akka ta'e ni beekama. Stiil garuu addunyaan tuni ammas waraanaaf of qopheessaa jirti. Bara kamirraa baratti addunyaan tuni? Waan si dinqisiisu waan itti aansee dubbachuuf yaalaa jiru kaaftee taa'e. Namni baran barre gufuma takkaatu yeroo dhibba rukuta. Gufummaan takkittiin. Gufuu akkasiitti amma ta'aa kan jiru. Akkas bara qoodan bariniif waraana addunyaa tokkoffaa dabarsini. Waraana addunyaa lammaffaa dabarsini. Waraana addunyaa sadaffaa immoo diqqoma qubaan hin tuqin bira jirra. Kun nama meeqa uummata meeqa uumama meeqa mancaasee immoo gaafa kun darbes ka arfaffaa uumanna jechuudha. Itti aansinee ka shanaffaa lakkoofni garuu fiixee hin qabdu. Hoggaa addunyaan tun hagam akka rakkiftu walitti hirkachuu dhiiftee hagam akka rakkootti hirkattu bararraa akka barin mul'isa. Bara baruuni cal'ifteetuma goggoddee akka mukaatitti waan uummata keetiif bu'aa hin qabne ibidda sirritti uummata kee nyaatu nageenya dibame ka diqqoodoo eenyu sani irraa kaaftee boba'u nageenya maal fakkaatu carraa diqqoo mul'attu si bal'iftee uummanni kee nagaan bulee nagaan akka galu nagaan oolee akka galu san tolchuun odoo sirraa eeggamu qooda baran beenneef ulee qabattee kaata jechuudha. Meeshaa qabattee kaata jechuudha. Odoo waan tokko limmee tokko odoon hojjatiin meeshaa warri biraa hojjateen tirtirta kaatee jechuudha. Odoo barri sii galee garuu bara kana keessatti jaarraa kana keessatti waraana asirraa waggaa 20 fixu warri duratti kaafne irree qabu guyyaa tokkotti fixa. Guyyaa tokkotti.
bara kanarraa barachuu kan hin dandeenye doofummaa akkasii waan qabaniif immoo hammeenyi akkam baranne isaan godhu isaan keessa waan jiruuf. Gufuun takka yeroo baay'ee sirkutti jechuun namoonni irree ofii hin beekne irree kee beekuu qabda. Duratti kaafne bare yoo daa'ima dargaggeessatti bu'uun qabdu hin dandeettu kaa guddachuu qabda dura. Fakkeenyaaf amma rakkoo si mudate rakkoo saniif ati qabsaa'uu akka qabdu ni beekama. Qabsaa'uun sirraa eegama. Aarfamuu akka qabdu sirraa eegama. Yoo bara barte garuu haala kamiin qabsoon eegama yeroo kana? Maaliif aarsaa kenna maaliif? Gaafaan aarsaa kana kenne bu'aan an fidu maali? Addunyaa kanarratti qabsoon amma jiru qabsoo maaliiti jettee si galuu qaba. Qabsoon amma jiru ka teekinooloojiiti moo? Ka midhaan nyaataati moo? Qabsoon amma jiru kun ka siyaasaati moo? Ka hawaasaati moo? Qabsoo akkamitti addunyaarra jira? Isaatti hirmaachuu qabda dura. Akka roobaa ol baatee sammuu keetiin waan rakkoon narratti uumame jettu san olii gad roobuu qabda malee cal'ifteetuma doofummaadha sun. Jaarraa kana keessatti bara kana keessatti malaan deemta sammuun deemta mala karaa baafatte xurree baafatte karaa baafatte karaan sun eessaan akka si ga'u si galee akkasitti deemta malee cal'iftee aarteef hin bobeettu jechuudha. Tokkotu dhufee si dhaamsa. Aarteef hin boba'u ilmi namaa. Mukatu aaree bobaa malee ilmi namaa saniif hin ta'u. Irra deebinee yaaluu qaba. Warri bara bare warri barri ifteef bara beeku mul'ata qaba. Mul'anni isaa hoo bal'aadha guddaadha mul'ata qaba. Asii kaasee irreen isaa jechi isaa eessa akka ga'u eenyuun gammachiisee eenyuun akka rifachiisu herreegaan eessa tuquu akka qabu sirriitti beeku warri bara bare. Maaliifan si gaafadhe seete gaafii kan iddoo tokko tokkotti miira dhuunfaa isaanii kanaan ka'anii achi keessa seenanii sana booda miirri kun miira uummataati jedhanii sitti himuu barbaadu. Uummanni immoo miira isaanii sana duuka hombuune ta'e dirqisiisuudhaaf baa'oo ka'an sitti mul'ata. Innaa miira akkanaatiin socho'uun kuni doofummaa duratti kanas hin jedhe san kanaaf dammaqina bara kana wajjin walgituu danda'u waan hin qabaanneef immoo warri barate maaliin calaqqisa yoo jette bara beeka bara barata amma an qabsaa'ee an aarsaa kenne uummanni kiyya nagaan yeroo gabaabaa keessatti bilisummaa an yaadu san argateen jiraata yoo ta'e ati bara barte jechuudha. Barri sii gale maaliif yeroo gabaabaa keessatti xumurta jechuudha hojii keessan. Karaan barri deemu firikwensii baraa argatte jechuudha. Amma reediyoo irratti firikwensii barbaadannee iddoo buufata barbaadnee irra kennee caqafannaami. Barri kun akkasi sii galu kolol jedhee sirriitti ifee sii galuu qaba. Qulqullaa'ee akka bishaan qulqulluutitti sii galuu qaba. Yoo san ta'e eessaa kaatee eessa akka geettu. Eessaa kaatee eessa eenyuun wajjin akka geettu sii gala rakkoon qabu. Yoo san hin ta'in aarsaa kennite odoo du'aa kaasanii si gaafatanii hin gaabbita. Hin gaabbita odoo du'aa kaasanii iyyuu si gaafatanii. Hagam fidderee hagam ibsiteree hagam deemteree hagam kennite hagam gammachiifte hagam hirmaachifte hagam iddoo ati jirtu sanitti uummanni itti tole baga naa dhufe kunoo si uummanni itti tolee gammaddee yoo san ta'e yoomiyyuu doofummaa miti. Iddoo ati woggaa haga dulloomtutti jechuudha yeroo tokko tokko haga dulloomtutti ifaajjee bu'aan buuftu taanaan baran beektu ati barri siin gali. Yoommoo saganteeffattee yeroo gabaabaa keessatti uummanni kiyya dukkana keessa jira waggaa haganaa keessatti dukkanaa baasa innaa jettee saganteeffatte ati bara beekta barri sii gali. Amma teekinooloojii amma argite yoo ta'e nama uumuu qofatu hafee barsiisan. Teekinooloojiin ammaa kan irra ga'e
Uummanni hundi nama uumuu tafe malee amma ati daqiiqaa tokko keessatti waan barbaadde hojjetta, waan barbaadde qopheessite. Si makanayyuu waan ati hin fakkaanne, waan ati hin ta'in si taasisa. AI kun wama ati hin ta'in kana yoo barbaade si taasisuu danda'a. Sisaa himmaan kun ba'ee haasaa horii tolchuu danda'a. Kan inni hin tolchin. Jaarraa kana baruu qabda. Amma dhugama dubbachuuf bara baruunnaa jennu bakka kaaftee AI kan AI kun amma uummanni keenya rifachuu hin qabu. Gaafa tokko uummanni nuti kabajnu namni akka malee kabajnu akka malee jaalannu viidiyoo irratti qullaa ta'ee innaa sirbu of arguu danda'a. Teekinooloojiin hagas maraate hagas deeme. Yoo bara kanan barin in maraatta jechuudha. An akkas hin goone jettee maraattee qe'ee keessa fiidde jechuudha. Waan ati hin ta'in teekinooloojiin si taasisuu danda'a. Waan ati hin dubbatin teekinooloojiin si dubbachiisuu danda'a. Waan ati hin himin fakkeenyaaf muummichi ministeeraa bahee akka waa dubbatu teekinooloojiin waan inni hin dubbatin waan inni hin dubbatin. Kaantibaan magaalaa waan isaan hin jedhin teekinooloojiidhaan waa jedhamuu qabaata jaarraan kun. Ati dafuun yeroo sammaa tasgabbaa'uu qabda. Qulqulleeffachuu qabda. Gara namaatti bilbiluu qabda. Dhuga moo soba jechuu qabda. Amma dhiyooma kana lola Raashiyaa fi Yuukireen san pirezidaantichi Raashiyaa bahee bari haasaa horii kenne kan inni hin kennin teekinooloojiidhaan. Dadhabnee duuba deebi'aa jedheen. Achiin atattamaan bahee ani hin jenne jedhee akka tasgabbaa'an tolche jechuudha. Jaarraa kana baruu qabda. Bara kana baruu qabda. Tasgabbaa'uu qabda. Rifachuun qabdu. Rifachuun qabdu. Ariitiin isaa nama dinqisiisa. Ariitiin ittiin bubbeenuu hagasin ariitu bubbeen. Obomboleettii caala kun. Bubbee obomboleettii caala. Wal murkii hedduu waan jiruuf achi keessatti. Amaariffa fa'aa barate AI'n Amaariffa fa'aa beeka. Oromiffa beeka. Afaan adda addaa beeka. Aadaa kennayyuu beeka. Aadaa kennayyuu beeka baratan. Maaliif AI naa jennu meeshaa akka namaa waa barate akka namaa jiraatu jechuudha bara. Gabaabinatti yoo hiikne daawwattoota kennaaf sirriitti AI naa jennu meeshaan yookaan bilbilli nu harkaa qabnu sun smartphone'n sun ni baratti jechuudha. Si barattee waayila si taati jechuudha. Si gorsiti jechuudha. Si taphattis jechuudha. Akkuma duratti jennu mana mastaawotaa keessa jirra. Alaa hundi uummanni hundi nu laalaa jira. Bara yoo barre hirrifannu hin tasgabboofnu. Maqaa kennaan haasaan adda addaa gocha adda addaa gochamuu danda'a. Garuu wanni nuti itti sirriitti ittiin abdii godhannu maalidhaa? Gocha san nuti dhugaan hin goone. Kanaaf yoo lafarratti barbaadamu hin jiru. Haasofni sun hin jiru. Kanarra sirriitti tasgabboofnee bara barree jiraachuun nurraa eegama. Dhugaan sun jiraachuu haa baatus garuu uummanni keenya maal ta'uu qaba? Tasgabbii barbaada. Akka hin rifanne keessaa dammaqeetoo ofiisaa keessatti dammaqeetoo qaroominaan ija waa hubachuu danda'u waa xiinxaluu danda'uun ilaaluutu isarraa eegama jedhee yaada. Keessaa dargaggoonni keenya egaa wanti haaraa inni argattu yeroo baay'ee daayivitti seenta miti isa jalqabaa kanarratti waan hin beekneef so of eeggannoo akka gochuu danda'anii fi kan biraa asirratti egaa maali sii kaasuu barbaada seeta waa barachuu keessatti namaan duratti sii kaasetan ture uumamatu nu barsiisamoo namatu uumama keessatti barachaatiin deema kan jettu tana keessatti waan akkamiirraa maal barannaa waa'ee waraanaa agarree jirraa waa'ee teekinooloojii agarree jirraa waa'ee uumama agarree jirra kana hunda keessa isa kamirraa maal baranna kan jettu sun namni tasgabbaa'ee xiinxaluudhaaf ija akkamii haa qabaatu. Barsiisaan dhugaa uumamaadha. Uumamarraa sirriitti barachuun nurraa eegama. Uumamarraa namni baratee deebisee uumama tissa, uumama eega, uumama qopheessa, uumama bareechisa. Amma uumama fakkeenyaaf muka laali, muka dheeraa ilaali. Mukni suni gaafa inni guddatu ijaa guddate cal'iseetu gaafa abaaboo baasu kan jedhee iyyee gaafa firii ho'i baasu hin ijjine cal'iseetuma guddate mukni sun cal'iseetuma guddatee baala horatee
abaaboo baasee firii ho'i umatee waan mi'aawaa irraa argina. Dhageettee muummichi ministeeraa boba'aan bahee boba'aa qabnannaa jedhan cal'ifneetuma nuti noo deessinu cal'ifneetuma hojjannee agarsiifna waan jedhu. Jaarraa kanarra garuu hojjechuun bareedaa ta'ee dubbachuunis bareedaadha himuun sirriitti. Garuu ta'us uumamni kun waan baay'ee nutti hima. Waan baay'ee sirriitti caqasuu obsuu nutti hima. Obsuu caqasuu. Waa adda baafachuudhaaf sirriitti barachuudhaaf yeroo wayii fudhachuu. Indeessisaa hafuura galfachuu. Uumamni du'anii ka'uuf anu agarsiisaa bare. Du'anii ka'uu. Du'anii uumamni bara yoo beette yoo barri sii gale duutus akka kaatu beetta jechuudha. Maaliif facaase jettee duratti. Sanyii facaase. Jette sanyiin sun du'u malee margaa. Hin margu hin biqiluumi. Sanyiin ho'i goggoge an bareedaadha an qulqulluudha. Biyyeen seenu jedhe. Biyyee odoon seen hin biqilaa. Hin ta'uumi. Bara kana keessatti biyyi tokko uummanni tokko du'u malee hin ka'u. Du'u malee hin margu. Kana bara baree yeroo gabaabaa keessatti aarsaa kafalee yeroo gabaabaa keessatti biyya ta'uu qaba. Yoo biyyan ta'in akka biyyaatiitti itti fufuun hin danda'amu. Dhugaa jettee yaada cimtuu kaastee egaa naannoo isaatis akka beekuuf haala keessa jiru addunyaan tun maal akka fakkaatu barri kun maal akka fakkaatu maal barachuu maal hubachuu akka qabnu kan nu hubachiisudha. Egaa yaadni keenyarraa kana fakkaata tureyyuu maybe akka dhumaatti daqiiqaa takka keessatti mee bara waa'ee baraati egaa kan kaasnee bararraa barachuu jennee jirra. Daqiiqaa takka keessatti nu goolabime yaada cuunfaashii. Galatoomsisaa bara innaan bariin yookaan bara baruun dirqama jiraachuuf addunyaa kana jaarraa kana keessatti bara odoon bariin jiraachuun du'a. Bara baruuf immoo harka wal qabannee karaa qilleensi deemu laallee darbamnee fedhii keenya keessaa baanee akka bishaan qurxummii bishaan keessaa baatee hafuura dhabnee akka duune bara barannee murtii gabaabaa godhannee karaa waan barri kun barbaadu karaa barri kun deemu sirri qorannee addunyaa irratti karaa bu'aa qabuun hirmaannee karaa bu'aan qabnu ofirraa qolannee akka jiraannu bara baruun sirriitti nurraa eegama jechuudha. Guddaa galatoomii biree. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenyarraa kana fakkaata tureyyuu ifa qalbiiti kan hubachaatiin turtanii waa hedduu nurraa argattanii jirtu jennee abdanna. Koomenti gochuu warri barbaadan yaada nu hiruu warri barbaadan YouTube irrattis ni argattu. Sanbata yeroo hundaa galgala sa'a 3 hanga 4tti jirra. Waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Sisaay Tufaa fi Biraanuu Raawuu turreeyyuu kan si waliin turre. Egaa nagaan nu jiraadha. Ifaan horaa bulaa isiniin jenna. Nagaatti.